Yooyaa nageenyi badhaadhaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show nagaan keenya kabajaaf jaalala Oromummaa bakka isin jirtan hundumaatti isin akka qabu kan jedhu qopheessaan Qaanqee Show har'aa ana Habtaamuu Lamuuti. Torban keenya eeggannee torban wal beellamnee wal biraa deemnee torba walitti deebineerra har'ammoo sagantaa addaa sagantaarraa barattan itti bashannantan waan xiqqoolle taaturraa hubattan jennu hundumaa otoo hin qusatin qabannee gama keessan dhufneerra isin agatti sagantaa keenya xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundumaati sagantaa keenyatti hedduun keessan gammadaa bu'aaraa waan baay'ee irraa barachaa akka jirtan nu barreessaa jirtu warroota sagantaa keenyatti isin gamman guyyaa tokko isin gammachiifna kanaafi nu obsaa isiniin jenna sagantaa keenya kana keessatti iyyaafannoo maatii qabsaa'otaa yookaas ijoollee qabsaa'otaa jennee kaane tokko jennee kan eegalle har'ammoo keessummaa addaan isiniif qaba keessummaan keenyas qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti lubbuusaa hiriyaan qabne bakka buutiin qabne tokkitti nama nuuf kenne hayyuuf goota Oromoo keessaati intala durbaa tokkitti inni qabu barbaannee bakka seen jirtu dubbifnee gama keessan finneerra maarree isin nu waliin tura gara keessummaa keenyaatti otoo hin darbin dura jecha lama sadiin jechuu barbaada ergiin biyya koorraa ba'e Oromiyaa irraa ba'e walakkaa umurii kootii lakkoofsifadheera haala biyya keenya keessaaf haasaa namoota keenyaaf haasaa namoota biyya alaa kana wal cinaa qabeen ilaaluuttan ka'e umuriin koo walakkaa waan ta'eef walakkaa biyya Oromaa walakkaa biyya koon jiraadhe kanas mana jiraadhu bakka jiraadhu kanaa ollaan bitaa nama keenya ollaan mirgaa warra biyyaati adii jechuudha kana guyyaa tokko Qaanqee Show kana ergiin eegalee baatii ja'affaasaa lakkoofsifadheera Qaanqee Show kana gaafan eegalu sagantaa Qaanqee Show'n eegala jedhee saganteeffadhee kaameeraa bitee kompiitara bitee waan na barbaachisu hundumaa bitee min kan hin godhe akkuma tasaa keessa fuudhe wantichi duraan na keessa haa jiraatu malee garuu gaafa Waaqayyoon jedheef gaafa Waaqayyoon guyyaansa har'a jedhe malee wanti hin taane tokko waan hin jirreef amajjii gaafa tokkoon eegale amajjii kana keessa gaafan sagantaa kana eegalu baatii yeroo dhuman eegale sanatti meeshaalee dhuman qabuttiin jalqabe kompiitara sisee mana keessaa qabutti eegalee baatii sadii booddee uummanni Oromoo hedduun waan jaallataniif amma meeshaa bareedaan bitadheen gara Best Buy jechuun lafa elektirooniksii meeshaa bitanidha daawwattoota keenya warri biyyaa yoon beektan ta'eef jedheeti asii kompiitara iMac bareedaa tokko fudhadheen bitadheenitu bituulee guutummaa isaa faayinaansiin godhe maaliif insinnos maqaa Qaanqee Showtiin faayinaansi baatii ja'a gidduutti kan kaffalamu kompiitara bareedaa kana fudhadheen anumaa gadi bahu faranjiin ollaan godhatti dhufe lamuu maal bittee naan jedhe innaan kompiitara kana biteen jedheen maaliif bitte kana guddaadhaan naan jedhe innaan you know what talk show'n qaba kanaafan bitee isaaf itti gargaaramuuf hin jedhe what naan jedhe talk show'n qabaan jedheen are you sure yes faranjichi dinqisiifate ayinoo akkati sirba sirbitu nan beekaa jedhe ammoo talk show qabuun qabdaa jedhe ogummaa kana hundumaa eessatti barattee naan manuma koottan baradde talk show'n qabaan jedhe gaa talk show'n faranjoota isa guddaa sana se'anii asii faranjichi dinqisiifateetu achuma dhaabbatee haadha manaa isaatti bilbilee lamuu naan jedhanii na waamu maqaan koo lamuutti himan faranjiitti talk show qaba maal jedhee haadha manaa isaatti himachi dhaabbate maqaa talk show keetii nu kenni naan kennee fi gugulii godhanii ilaalutti ka'an konkolaataa keessa seenuudhaaf immoo gaafan ala ga'u immoo ollaan koo inni tokko natti dhufe inni nama keenya abbee maal gotattee deemta naan jedheen naani Qaanqee Show'n kana bitadhee qala namicha yaanati hojiin qabdu naan jedhe attamiin jedheen maal gochii horii kee dhangalaasuu dhadhaati ijoollee kee guddifattooti hojii dhabdee naan jedhe tokko jedha konkolaataa keessa galee mana kootti galee buufadhee asii immoo torbanitti guyyaa lamas taatu sadiis taatu dhaqeen fiigaa sibiila kanatti qoona yaala asii amma namni keenya inni ollaa suni na arge abbee har'a buna gadi baanee nunu naan lakki amma danda'u mana jiimii dhaqaan jiraan jedhe naan jedhe jiimii dhaqaan jedha qeen sibiila ka itti natti kolfeetu dulluma kee ittiin dhoffachuufi naan jedhe na guri lammaffaa ilaala an tokko hin jenne banan darbe faranjichi isatti dhufe what's up lamuu what you going naan jennaan jiimii dhaqaan jiraan jedhe oh my god you have a lot of energy man I'm proud of you man keep it up naan jedhe faranjichi hamilee naaf kenne
hojjedhu anis osoo akka kee enerjii qabaadhe si wajjinan dhufee hojjedhe faranjichaa wajjin wal bira dabarree ni yaade waa'ee nama keenyaaf waa'ee uummata biyya keessa jiraannu kana sibiila koo kakaaseen fiigeen dafqeen manatti galee haati manaan koo akkuma nisiitti barachaa turte akkaataa rifeensa dubartii hojjetan ennaan qormaata dhufee ennaan rifeensa muruu qabdi ittiin jedhanii ennaan nama fidii naan jettee anagaa narra hin jiru maal murtii beekamiin naqii iskuularraa fidiitii irraa muranaan jettee mucaa koo iskuularraa fudhadhee lafa seen hojjettu dhaqee beekamirraa murtee fi kan keessii naan jettee narraa hadde gaafa narraa haddu faranjichis immoo mana rifeensichaa dhufaa jira na argee lamu you look nice today you look nice naan jedhee na faarsee natti bareeddee naan jedhee areeda safurraa mummuradhee maan jedhee jira faranjichi haamilee naa kenne gadi hin ba'e amma sollaan koonni kan biraan natti dhufe ni nama keenya abbe maal goota moosii naan jedhe haadha manaa koo bira dhaqeen bara akkas ta'e maaligaa kun hundumaan malaaxaa kee dhoofachuufi naan jedhe muluu kee dhoofachuu maaf ofirraa addee naan jedhe sadii jettanitti bine akkasitti humna wal bubuusu haamilee wal bubuusu mogolee walii cabsu kana aadaa kana eessaa akka fudhanne walii wallaalle ummata warra nu gabroomsan irraa fudhanne ta'ee beeku jabaadhu kan namaan jedhu jiru ilaa jabaadhu bakkatti kanatu immoo hafee bakka kana itti guuttaa ilaa qabsoon keenya cimeera dur afaan oromoo hin haasofnu amma afaan oromoo haasa'utti kaaneerra dur oromiyaa kan jedhamu dhageenyeen beennu amma oromiyaa kan jedhamutu jira dur ana oromoo ofiin jechuun hin jiru har'a garuu ana oromoo ofiin jechuun jira garuu kan nu ofi waan xiqqoodha kan jedhu hin jiru nu gurguratanii kan nuuranii warra maalii warra shanii ODF warra jinni haamilee wal bubuusu wal cabsu mogolee walii cabsu qaanqee shanii qaanqee maaloo kana ta'e kanantu wal cinaa qabee ilaalaa jira waaqayyo nama gargaara. Yaa haadha goota ati haadha goota kumaati ati haadha goota kumaati nuusiif ijaara daangaa kee maaltu tuqaati daangaa kee maaltu tuqaati yaa haadha goota yoo dubbiin jedhan dhugaa taate yoo dubbiin jedhan dhugaa taate yoo dhugaa taate ijoolleen abbaa gadaa kaate qeeroon abbaa gadaa kaate yaa kalamii cunqursu naannagoo oromoo summi siddaatu yaa kalamii cunqursu naannagoo oromoo summi siddaatu kaini sabaa summi siddaatu diini lammii summi siddaatu oromoo summi siddaatu. Kan biraa Birraa Show chaanaalii inni jalqaba gallakkise argee kan lammaffati argisee arrammoo sadaffaan arge biyya baqaa jiraadheen beeka biyya ollaa Keeniyaa keessan ture Keeniyaa keessa jiraachuun hammam akka cimaa ta'e hammam akka sodaachaa jiraattu harka namaa eeggatanii akka jiraatanii hedduun keessa warri bu'aa bayii biyya ollaa kana keessa turtan ni beektu. Birraan Show Birraa Gammadii kan inni jiraachaa jiru biyya Misir natti fakkaata Gibsi keessa achirraa qophii kana fakkaatu gaafa inni qopheessee biyya ta'anii harka namaa itti eeggatan kana keessa taa'ee uummata isaatiif waan akkasii kana gaafa inni godhu baay'ee dinqisiifadhe. I'm proud of you. Birraa Gammadii jabaadhu itti fufi Qaanqeen Show Oromoof Oromiyaaf waan taatu hunduma si wajjin jirra siin jechuun barbaade. Kanaafi Birraa Show cina dhaabbannee jabeessinu isiniin jedha. Biyya ollaa biyya baqaa keessa jiraate kana gochuunsaa waan guddaadha. Wanta guddaa kireeditii kennuufii qabnu jechuudha. Kanaaf Birraa ammas irra deebi'een siin jedha. Congratulation jabaadhu siin jechuun barbaade. Itti fufa qabsoon qabsoon bilisummaa itti fufa qabsoon qabsoon bilisummaa kana taan jinne fincilli gabrummaa amma bilisummaa itti fufa qabsoon qabsoon bilisummaa itti fufa qabsoon qabsoon bilisummaa kana taan jinne fincilli gabrummaa amma bilisummaa
bilisumma amma bilisumma amma bilisumma amma bilisumma. Sagantaa keenya yeroodha gara yerootti dabarsaa jirru keessatti al tokko tokko yaadni wal fakkaachuu danda'a. Akkaataan haasaa kootis tarii isiniin galu ta'a. Akkaataan dubbannaa kootis isiniin galu ta'a. Al tokko tokko warroonni isiniin galle osoo inaariin dura yoo na gaafattan bareedaa natti fakkaata. Viidiyoon torban sadii dura maxxanse tokko yaada warroota qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ta'anii nama kana alagoomsan, nama addaan facaasan, nama addaan diigan jedheen yeroota kana OPDO irraa fuudheen asii ABO irraa fuudheen walitti walakkaa godhee akkas walitti rukute. Maqaa OP jedhu OPDO irraa OP fuudheen OLF irraa immoo O dhiiseen LF godhe. OPLF jedhee walitti dabalee maqaa kenneef. Maqaan sun akka tasaa dhaqee maqaa dhaaba jiruutii naan jedhan ani hin beeku dhaabii OPLF jiraachuu isaayyuu hin beekun ture haga guyyaa lama dura natti himame jechuudha. Kanaaf namooti dhaaba keenya tuttuqan jettanii natti aartanii yoo jiraattanii fi dhiifama naa godhaa. Ani hin beekan gugulii illee godhee amma sammamee dhaqaa gugulii godhaa OPLF jedhee gugulii godhees nan dhabe dhaabatummoo jiran jettanii dhaabni kun immoo sanaa wajjin maqaa waa wal fakkaatee fi dhaaba isa OPLF dhaaba jiru sanarraa waa'ee naaseetu hin taane jara kanaa maqaa haaraa moggaasee fi akkasitti naa hubadhaan isiniin jedha. Cabbii rooba keessa jalan dhaabbatanii sidaangaa qaba ibiddi tuqaa jibbaa maalu tuqanii Oromoon galaana bittinsanii galaana bittinsanii galaana Oromoon galaana bittinsanii galaana bittinsanii galaana sukki jalaa abbaan biyyaa keessa nyaatu obsanii buluu sodaadha seete obsa fixatee keessa nyaatu lafti lafee dhayaa gadhee otoo jirruu lafa nunnaatu dubbii sobaa laban suufannu gadaa qabnaa hin araaramnu Hedduu galatooma beeksisi iseedhumaa ani isiniif qabu utuu gara sagantaa keenya keessummaa keenyatti isin dabarsin beeksisa xiqqoo tokko isiniif qaba. Beeksisi koo agayya gaafa afurii yookaan Oogasti gaafa afurii magaalaa Minisootaa Osfaanaan torbee Osfaanaa keessatti qophii addaatu qophaa'ee jira. Qophiin kun kan qophaa'e bilisummaa koonsertiidhaan artistoota Oromoo achirratti argaman artistoota warra hangafaa keessaa Zarihuun Wadaajoo, Kadir Martuu, Shukurii Jamaal, Yaanet Ajjest, Jaamboo Jootee, Hirphaa Gaanfureef Habtaamuu Lamuuti. Bilisummaa koonsertiitti yeroo hundumaa gaafa dhuftan kaayyoon keessaniif ilaalchi keessan artistoota Oromoo warra biyyaatiif yaadaa isiniin jedheen karaan dura dubbadhee jira. Maarree karaa Minnoo Shawaa Entertainmentii artistooti shanan kun baatii afur dura dhufan kun ijoollee isaanii biyyatti dhiisanii dhufan. Ijoollee biyyatti dhiisan kanaaf maasaa lafa qonnaa hin qabaniif, dunkaana ijaaranii fi hin qabaniif, baankii keessallee waa kaa'anii fi hin qabaniif artistooti keenya jireenyi isaanii harkaa afaanitti kan isaan jiraachaa jiran. Har'a immoo Osfaanaa 2016 kana keessatti koonsertii dhuma xiqqoo tokko illee qopheeffatanii irraa waayuu argatanii ijoollee isaanii biyyatti dhiisanii dhufan kana hin gargaaran yoo ta'e ijoolleen isaanii harka namaa laalti. Artistooti shanan kun biyyarraa galaana mana kana qaxxaamuranii dhufan. Zarihuun Wadaajoo, Jaamboo Jootee, Kadir Martuu, Shukurii Jamaal, Yaanet Dinquu, Daawit Taasisaati. Warrooti kun ijoollee biyyarraa qabu. Maatii biyyarraa qabu. Oogasti afur qophii isaan qopheeffatan kanaan waan argatan immoo ijoollee isaaniitiif waa godhu. Kanaaf Oogasti gaafa afurii koonsertii isaanii irraa hin hafinaa. Artistooti biraan achirratti kan argaman Hirphaa Gaanfuree Norooyii irraa dhufa. Habtaamuu Lamuu Kanaadaa irraa dhufa. Maarree gara bilisummaa koonsertii gaafa dhuftan artistoota keenya warra kana duwwaa osoo hin taane warra gara fuula duraatti karaa Minnoo Shawaa Entertainmentii biyyarraa dhufuuf ka'aniif karaa saaqaa akka jirtan hin dagatinaa. Kottaa cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Bilisummaa koonsertii Oogasti gaafa afurii yookiis agayya gaafa afurii magaalaa Minisootaa keessatti baandii addaatiin
baandii guutuudhaan kan qophaa'e hoteela sadarkaasaa eeggate keessatti kan qophaa'e konkolaataa paarkii keessanii bakka dhaabdanii hin dhiphatinaa dhuftanii shaggoyyee dhiichisaa kunkummee dirrii ragada waan hundumaa jira. Agayya gaafa furii bilisummaa konsertii hin hafinaa. Sinimona atis namboni bontu oromo nati foni 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 Komen qaanqee showraammoo isiniif qabnu yoo jiraate viidiyoolee keenya gara qaanqee showtiin yaafannoo maatii qabsaa'otaa jennee gallakkisaa jiru. Hedduun keessan view gochaa jirtu garuu qaanqeen show viidiyoolee kana hundumaa hojjetee gama keessan gaafa fiduu sa'aatii 10 haga sa'aatii 12 itti fudhata. Isin garuu sekondii 5 nu kennuu dadhabdan, sekondii 5 nu laachuu dadhabdan, sekondii 5 qaanqee show laachuu dadhabdan. Sekondii 5 kunis YouTube keenya gubbaa dhattanii YouTube channel keenya qaanqee show jettanii subscribe gochuu, Facebook qaanqee show dhattanii like gochuun secondii 5 kana qaanqee showtiin dhabdu isinuma tanniisa. Berti berkaf toko opsi akhir meto na 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 Sagantaan har'aaf qabnu keessummaa iyyaafannoo ijoollee yookaan maatii qabsaa'otaa jenne har'as qabsaa'aa Oromoo lubbuusaa bakka buutii hin qabne dabarsee nuuf kenne. Lubbuusaa bakka buutii hin qabne ilmaan Oromoo bilisummaa Oromootiif nuuf kenne. Intala inni tokkittii qabu bakka isheen jirtu barbaanne gama keessan finneerra. Keessummaa keenya maqaa lama qabda. Maqaa lamman kana keessaa mee Chaayinaa jedheen so'amoo biiftuu jedhee so'amu? Chaayinaan bara 92 ture, lama dura ture, amma biiftuun beekamaa kanaafuu biiftuudha. Keessummaan keenya har'aa biiftuun afeerraa qaanqeen show si godhee simattee asitti argamuudhaa fi galataaf ulfina guddaan siif qaba. Baga nagaan dhufte dhiyaadhuun si jedha. Galatoomii anis duraan dursee qaanqoo shoo fi Habtaamuu mataa kee galatoomii jedha. Waa'ee maatii gootawwan ijoollee gootawwanii itti saganteeffattee yeroo kee fudhattee nu barbaaddee nutti baatee bu'aa bahii uummanni keenya ijoolleen qabsaa'ota kaleessa keessa dabarsite kana uummata Oromoo keenya gurra buusuu keetiif irra dalaydee yeroo keetti guddee asitti nu affeeruu keetiif baay'ee galatoomii siin jedha. Galata guddaa akka qabdu quba qabaadhu. Akkasumas karaa qaanqee shawuutiin dirqama Oromummaa keetii, dirqama lammummaa keetii waan duka kaleessa keessa tarre ijoolleewwan qabsaa'otaa kaleessa keessa taran har'a uummataa ibsitee uummanni keenya har'a irraa baratee akka bu'aa tokko uummata isaatiif buusu ijoollee har'a miidhamaa jiran nu kaleessa miidhamnee bira tarree har'a ijoollee hafteef ijoollee har'a qabsaa'ota har'aatiif akka bu'aa saniif buusaniif karaa qaanqee shoo kanaan
ati hojii kanarra dalagaa jirtuuf baay'ee galatoomfadhisin jedha. Ani asirratti dabaluu barbaadu tokko akka nama tokkooti akka biiftuutti uummanni kennallee dhaggeeffonni qaanqeeshoo uummanni Oromoo bal'aan asirraa ka barachuu qabu ka jedhu nu ijoolleen qabsaa'ota kalee asirra baanee dubbanne gara nyaatti akkanaa gootaniif fi miti. Wanni ani asirratti guddinaan dabarsuu barbaadu bu'aa bahii fi rakkina kaleessa nu keessa darbine bara kaleessa har'allee waan ta'aa jiru kana ijoolleen kun akka keessa hin darbine uummanni kun dhagayeetiniin gara nyaatti qofa odoo hin taane dalagaan uummata keenya bira akka dhaabatee ijoollee kana bira dhaabatee akka gargaaruu fi maaliif haalli kaleessa Oromoon keessa jirtuu fi haalli har'a keessa jirtu baay'ee jijjiirama guddaa qaba. Har'a Oromoo barataa qabna, Oromoo sabboonaa qabna, Oromoo qabeenya qabu qabna. Kan hundi walitti gurmaa'eetiniin ijoollee kanaaf ijoollee qofaa miti maqaa Oromummaan maatiin isaanii irraa waa ta'e ijoollee haa ta'u haadhaa ta'u abbaa ta'u bira dhaabbatee waan qarqaaramuu qabu waan bira dhaabbachuu qabu waan ilmi namaa nama feessuu qabuun akka itti hirmaatanii uummata kana bira ijoollee kana bira dhaabataniif dhaamsa kana asirraan dabarsuu barbaada. Hedduun si galatoomfadha biiftuu mee gaaffiif deebii keenya utuu hin eegalin dura mee suuraa kana bara kam hiyyaarratti akka waliin anis keessa jiran itti fakkaata yeroo isaatii fi eessa akka ta'e mee ati bara Habtaamu beektaa baay'ee nama ajaa'ibaati. Kaleessa suuraan sun bakka itti kaane yoo ati si yaadatiin an si yaadachiisuun malaa bakka baqaa ture bakka ugaalii fi bakka boloqqee maal jedhanii itti nyaannu ture bakka rakkoollee miti ammoo baqannee achi dhufnee inni nu gargaartee mooraa tokkotti galleetiniin achitti walitti dhufnee achitti akkatti jiraannaa turre atuun beetaa yookiin yoo si yaadachiisuu barbaade darabeen nyaata goona waliin teenne ati gaafa san darabeen keenya walirra bu'ee waliin dinnichaa wancisaa turre irbaata dalaguuf. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqeeshoo keessummaan keenya har'aa ammas turtii gaarii waliin goona maqaa seef eenyummaa see isinitti himne icitiidha wanta ta'eef dhumarratti bira geessu mee biiftuu maqaa abbaa keetii nama hundumaatu beeka Oromoo ta'e maqaa abbaa keetii namni wallaalee hin jiru mee biiftuun kana eenyuuti abbaa kee haadha kee jireenya kee guddina kee bu'aa bahii keessa dabarte eessaa kaatee eessa geesse eessa jirta jireenya kee maal barattee maal hojjechaa jirta daawwattoota keenyaa fi nuu ibsi. Galatoomi ani takka garuu Oromoon cufte obboleeyyan kiyya. Ani intala Oromootillee warri maatiin kiyyallee abbaan kiyyallee Oromoodha. Garuu abbaan dhiiga kiyyaa ani intala Guutamaa Hawaas jedhama. Ka yeroo hedduu maqaa isaa namoonni hedduudhaanii anillee isaanirraa baradhe jechuudha. Ani Oromoon cuftiyyuu ilma Guutamaati akkasittiin beeka Oromoon cufti obboleeyyan kiyya. Garuu ani intala Guutamaa Hawaasi. Ani sanyi lenjati jirti onnen ko shenduri kanabako. Ani sanyi lenjati jirti onnen ko shenduri kanabako. Ani sakkabako jirti onnen ko shenduri kanabako. Ani sanyi lenjati jirti onnen ko shenduri kanabako. Sarraa dhaladhee haalli ka guddinni kiyyaa waan hedduuf keessaa qaba dhaloota kiyyarraa ka'ee jechuudha. Gaafa dhaladhee ani gaafa of beekutti Guutamaa intala Guutamaa ta'uutiin of hin beeku ture. Maaliif inni osoo ani hin dhalatin qabsoof bahe jechuudha. Anaa garaa haadha kiyya keessaa jiru odoo hin dhalatin bahe. Kanaafuu gaafa an dhaladhu bakka inni itti dhaladhe Adaamaa ganda 12 Maaram Safarii jedhaniini achi dhaladhee gaafa dhaladhu sanii haati tiyyallee baay'ee nama ijoolleedha. Kanaafuu abbaa warrallee hin jiru gaafa deemu inni nikaa irraa gadhiisee deeme jechuudha. Obboleessa isitti himee akka deebi'uu isaatiif deebi'aa waan hin beekneef isillee sakaalee kaa'uu waan hin barbaanneef hidhee nikaa irraa hidhee deeme jechuudha. So an dhaladhee haati tiyya kun namni biraa jiruu isiitti yaaduuf waan hin jirreef haadhaaf abbaa isiititti na kennite jechuudha. Haadhaaf abbaa isiitti na fudhatee ani isaan biratti daa'immarraa baadiyyaa gara Arsii Diidaa na geessanii achi guddadhe jechuudha.
Adaamaa dhaladhee achiin deemee gaafa ani ka of beeku maqaa Chaayinaa Kamaal Huseen maqaa warra haadha kiyyaatiin waamamaa jechuudha. Biiftuu ta'uu biiftuu jamar guutamaa waas ta'uu hin beeku. Akkasii guddadhee jechuudha. Amma akkasuma odoo jiraadhu kutaa 3 gaafa ga'u warri lamaan hundu'an jechuudha. Warri na guddisan akaakayyuu fi akkaawuntiyyaa. So achi kaka'e immoo amma deebi'ee gara Adaamaa galee jechuudha. Obboleettii tiyya haadha tiyyatuun obboleettii tiyyaan ka beeku isii bira galee achitti kutaa 4 barataa ture Adaamaa iskoolaa quxuraaraatti jedhanii achi osoo baradhu amma wanni biraa dhufe ansanuyyuu fudhachuu accept godhuun baay'ee na ulfaate an haadha kiyyaaf abbaan kiyya du'e amma as galiinsi kun laafii jiru harawa jalqabuun kunuyyuu baay'ee nama jeeqaa ture maaliif an jiruudhaan baradhee fi jiruun kun addaan namni an beekuu fi namni har'a waliin jiraatu jiru kun nama addaati sanuma keessa galee odoo jiraataa jiru ammallee oduun biraa dhufuu jalqabde jechuudha. Ijoollee marraa namuma safaraatirraa maal jedhanii Chaayinaa abbaatish maxxaa ani waanuma jedhan kunuu naan galuu ture Chaayinaa. Inni abbaati haadhaaf abbaan kiyya du'anii ana haadhaaf abbaan qabu tun obboleettii tiyya maal haasoftanii jedhan. Akkasuma dubbiin itti deddeebi'aa deeme jechuudha. Haasa'anii achi gaafa tokko yaadadhaa. Makiinaa piikaappii tokko warra uffata akka militarii uffatan na fakkaata uffatanii warra areeda isaanii gurguddaadha qawwee homaama qabanii ganda mana nu gallu ganda 11 dhufanii alarraan balbala dhadhaanii intala guutamaa something waan wayii jedhan obboleettii tiyyatu bahe achi obboleettiin tiyya Chaayinaa na waamte maali jennaan si barbaadanii jedhan achuma dhufanii laalanii na dubbisanii akkam nagaa injiraa miti ani immoo maalinni kunniin jennee rifanneetumaan isaanis hin turree laalaniitumaan deeman jechuudha. Amma galgala haati tiyya yoo galtu obboleettiin tiyyattiin ta'e nama wayiitti dhufee Chaayinaa dhufanii laalanii deemanii jennaan ani haadha tiyyaallee maal jedheen ana haadhaaf abbaan kiyya du'e namni biraa hin beeku jedheetti hime. Isilleen anaa booyuu anaa rifate argiteetiniin eetii haadhaaf abbaan kee abbaayyeedha homaa miti kunillee nama kennaa fira kennaa silaaluu dhufanii homaa miti naan jette akkasumatti qaqqabbaneessite jechuudha. Barri kun bara meeqa keessa kun? Kuni amma 92 jechuu kaabaa on bara gale jechuudha. Odomaa Adaamaa taa'uu dhufanii akkas ta'e odomaa kanarra jiru amma dubbiin jajjabaataa deemte I think guutamalleen amma ana arguu fedhaa. So haalli jabaatee haadha tiyya wajjin ana wajjin negotiation jabaate jechuu akka isa arguuf ani tasuma hin barbaanne deemullee fene naafillee hin galle garuu amma sagantaan qabamee akka guyyaa duraatiif isa argu waan saganteeffatameef irratti dalaguu jiranii amma maallaqallee naa kennanii akkasuma waan mi'aayaa naa bitanii waan adda addaa naa bitanii ijoollee na waliin deemtullee bakka san gurmeessanii jechuudha. Mucaa adaadaa kiyya tokko jira. Jeeluu Abubakar jedhanii Ameerikaa jira ilma isaa jechuudha. Mucaa kana ilma Jeeluuti. Jeeluuf immoo guutamaan saahiballee wal beekanii. So mucaa kana immoo ilma isaa Jaarraa jedhanii amma darbee jira. Waliin guddanne so inni amma narra xiqqoo waan tureef inni na gorsuu jalqabe. Amma Chaayinuu naan jedhee gaafa tokko galgala ta'inneetiniin osoo taphannu bar duraan naan jedhe abbaan kiyyaa fi abbaan kee bishaan daakanii bakka wanii deemanii turanii amma waan deebi'aniif amma isaan arguu qabnaa jedhee akkas waliin joggoodha jechuudha. So akkasumatti waan abbaan kiyyaa kun gurra keessa deddeebi'uu jalqabee natti haasamuu jalqabee dhumarra guyyaa tokko arguma qabama jedhamee murtaa'ee ijoollee ollaa waliin gurmaanii ijoollee hiriyoota tiyyata dubarraa Jaarraa kan wajjin taa'inne man obbo Hussein Adam dhayne jechuudha. Man obbo Hussein Adam amma Ameerikaa jiranii yoo beektu ta'e so achitti galgala na fakkaata dhayne amma yoo dhaynu nama hedduutu jira baay'ee nama dhiiraa guutuu manni guutuudha nyaanni qophaa'ee maali dhayne nagaa jenneetumaan achi amma namni tokko nama areeda qabu mataan isaa areedhaa dhufeetiniin amma eega nagaa waliin jennee teenne booda amma dhufee na bira taa'ee natti haasa'uu jalqabee
amma maal naan jedhe qalamaa fi waraqata fidanii barreessi maqaan kee eenyu naan jedhe maqaa kee barreessi naan jedhe anamma maqaa kiyyaa barreesse kama beeku barreesse kakattiin baradhu chaayinaa Kamaal Hussein jedhee barreesse jechuudha. Achi abbaan kee hoo naan jedhe abbaan kiyya du'ee jira jedheen. That was the expression in fuula isaatirraa was sad, you know. Ufit naqabee amma mataa naqabee ilaalee homaa hin jenne but barreessuu danda'u kiyyaaf waa hubachuu danda'u haga sawaa barreessuu kiyyaaf isitti gammade akka waan warra kiyyallee gallatuunfatu argite ammoo the same time illee ka ilmoo isaa nama ilmoo biraatti noo himamtu of course itti dhagama moo waan inni murteessee baay'illee waan ta'eef baay'illee waan isa jeequs natti fakkaatu maaliif filannoo isaati filatee deeme osoo beekuu jechuudha. So akkasitti that's gaafa duraati jechuudha guutamaan gaafa walitti baanee walitti dhufnee akkasitti an ilmoo isaa arge inni jechuudha. Ana agasila abbummaa isaan fudhanne akkasumatti waliin haasofnee tattaafannee galgala galle biraa jechuudha. Abbaa koo abbiyoo buleeyya nan bayyoo sitan hima yaa waaqayyoo haadha too ayiyyoo abbaa koo abbiyoo buleeyya nan bayyoo sitan hima yaa waaqayyoo. Ani amma bakki lafti jiraadhu biyya Austraaliyaati gara Asia Pacific jedhama. Biyya kana gad dhufee ganna 15 ani haadha ijoollee 3 qabaa dhiira 2 intala takka. Barumsa kiyyallee high schoolii asitti xumuree achi immoo uni deemee Bachelor of Arts in International Community Development geessee fiildi sanitti illee haga yeroo wayii dalagee achi ammoo maatii godhadhee ijoollee daa'ima duraa argachuurraa kan ka'e mana deebi'ee jechuun still manumatti ijoollee guddisuu jira kana biiftuun. Hedduu galatoomne biiftuu daawwattooti keenya biiftuun kan jaalli guutamaa hawaas goota Oromoo sirba adda addaa keessatti bakka adda addaatti maqaa isaanii dhageessu intala durbaa tokkitti isaan qaban garaa keessatti dhiisanii qabsoo biyya isaaniitiif nama bobba'anidha. Mee biiftuu gaaffiin koo inni itti aantu obbolaa qabda? Obbolaa gara haadha kiyyaatiin hin qabu. Karaa abbaa keetiin hin jiru. Abbaa kiyyaaf immoo anuma takkittidha. Homaa hin jiru. Odoo qabaadhee nattoodha. Ammoo hin qabu. Tole biiftuu mee bara 1991 gaafa dargiin cabee abbaa keetii wajjin wal agartanii sana booda waliin jiraattanitu hammamiif waliin jiraattan? Really in arge waliin immoo hin jiraanne jiru kiyyatti yeroo waliin dabarsine abbaa kiyya wajjin guutamaa waliin maaliif inni ogguusanis gaafa ani Finfinnee galu Adaamarraa jechuudha akka galu godhamee galus inni yeroo sanitti gullallee taa'a. Gullallee keessa taa'anii warri isaa fi warri isa fakkaatan akka Nadhii Gammadaa, Leencoo Lataa, Laasaa nama hedduutu jira. Isaan so station gullalleetti. So nummoo Finfinnee galee ilma obboleessa isaa tokkotu jira. Ahmad Roobalee jedhaniini isa wajjin galla jechuudha. Mana kireeffannee gara Shagolee jiraanna. Ammoo every weekend wal argina hin dhaqaa bira bulaa bira oolaa jechuun kuni takkamaan hin taane wanni kunis takkamaan Adaamarraa Finfinnees akkuma inni galeen hin galle takes time boondiin sun uumamuu fi baay'ee gaaffii guddatu ture. Wal baruudhaaf yeroo fudhate. Hojii guddaa dalagame ani abbummaa isaa fudhatuuf ofitti jechuudha. Ofitti abbaa kiyya ta'ee jaalala ilmoof abbaa san connection abbaa san waliin uumuu fi yeroo hedduutu nurraa fudhatame. So sanii fudhatamee akkas sun eega dalagameen booda Finfinnee gaafa galees akka abbaa kiyya ta'e beeke jechuudha. Ofimmoo nu Shagolee gallaa inni gullallee jiraata. Ammoo we have a regular meeting wal arginaa gaafa tokko dhufee innis mana keenya ni ilaalaa. Guyyaa kaan immoo weekendii mostly biruma dhaqaa achi oolaa achi bulaa jechuudha.
ammoo still inni busy dha baay'eellee yeroo hin qabu galgaluma rafuuf yoo ta'e malee wal arginu baay'eellee waliin hin dabarsine but already bonding sun uumamee jira. Mee yeroo dhumaatiif kan itti beekee agarte yoom yeroo dhumaatiif hin yaadatta ijaan kan agarte isa dhuma sana booddee kan arguu hin dandeenye. Akkam seeta oguu achi Finfinnee jiraannu sanii mostly weekendi gulalee deemaan tarii Friday or Saturday faa dhaqee bira bulaa or Friday bira bulaa jechuudha. Most weekends dhayna. So akkasuma deemnaa osuma deemnu weekendi hedduu hin deemnaa exactly hin beeku gaafa amma last guyyaan dhumaan isa argee hin yaadadhu. Maalifi kun guyyaa dhumallee jedhamee wanni na himames hin jiru wanni anis beekus hin jiruun kenna akkana ayyee anas jiraadha bara abbaan kiyya as jiraata garuu weekendi wal argina so weekendi masan beeka weekendi hunduu yoo dhufu hin deemnaa ni beeka. So gaafa exactly last weekendi hin beeku garuu ammoo amma weekendi tokko gaafa dhufu hin deemnaa jennee obboleessi kiyya kan isatu nageessa amma guutamaa bira deemnu jedhaan inni amma achiin edaa haalli jijjiiramee jira ani hin beeku ani namoonni na himamallee hin jiru edaa guutamaan they're not anymore there abaa'oon bahee jira jechuu chaartarii keessaa deemanii jiran jechuu gara deeman innis gara baafatuun baafatee hunduu diigamee gullalleen hin jiru jechuu anymore. So ani deemnu achi deemnu maaliif achi yoo deemu ijoollee birallee argaa ijoollee firana dhiiga gammadaa fa'atu jira akka hiriyoota tiyyaannu achi yoo dhabinu hin taphannaa warri shofeeronni guutamaa fa'aa qabanii olii gadi nuun deemanii nu gammachiisanii waan mi'aa nu bitanii so waan hedduutu walitti waan qabatameef weekendiin yoo dhufu looking forward. So ansaan amma hin deemnu jennaan amma obboleessi kiyya kuni before an deemnu eeginaan jedhe. So maan jenne anis ittuma dhiisne ammallee torbaan dhufus akkasii so isa dubbiin hin jiru jechuudha. So exactly gaafuma bayaniin dura ka arge malee yaada exactly guyyaa kan arge jechuuf. Bareedi kan dura ka walwalaalchisan sagantamii tokko gulalee walaalchisan. Bareedi kan dura ka walwalaalchisan sagantamii tokko gulalee walaalchisan. Waliif rakkoo yaanii dhibimmaan bitatan tubilisummaa sabasi walaalchisan. Gulalee lafa seenaadha baay'eedha gosa yaadatu Oromoon si dhibaafatu. Tole biiftu sana booda jireenya akkam ture ergi abbeen kee achi deemanii I think hamma tokko isaanuma si gargaaraa ture jireenyi sana booda akkam ta'e ati nama warri si guddisan akka haadhaaf abbaa ta'anii sin jiranii akkam taate mi? Amma ka jiruun beektaa akka duraanitti miti jijjiiramaa dhufe haaluma adaduma turtuun duraan at least haga jiru sani waan na feesisuuf naa godha. Ammoo gaafa deemullee guutamaan oma takkas nu dhiisee nu godhellee hin deemne nu shagolee keessatti nutti dhufe jechuun an shagolee keessatti isa beekaa mana bedroomii lamaa keessa gallaa turre. Bedroomii lama sanitti akkasumatti dhiisee deeme jechuudha guutamaan. We have no idea nothing change obboleessi kiyya tokko hin jiraa inni so amma inni responsibility ta'e jechuudha. Isaan nama lama Ahmad Robalee kan jedhaniin kun Kanaadaa jiruu fi obboleessi isaa Sa'id Robalee jedhaniin isaan lamatu amma jiruu kiyyaaf responsible ta'e jechuudha. Manuma nutti dhufe san keessatti nu dhiisee deeme guutamaan manuma shagolee san 2 bedroom. So warri kun kafalanii agawee kiraa kafalanii nu jiraachisaa turan achi ammoo akka boarding school seenuu namoonnummaan qabeenya qaban warri biyya keessa jirantu jira irratti haasa'ame jechuudha. Warri maybe guutamaan isaa wajjin haasaa godhee ta'e mala maalii fi meeshaan isaa
waan uffanni isaa humni mana sanitti warra san biratti dhiisamee deeme. So uummanni kunniin murteessanii akka boarding school galullee murtaa'ee jechuudha. Because ijoolleen namni bira hafe kunis hojii dhaabbataan qabani. So akkasitti ani gara boardingii akka deemu murtaa'ee warri qabeenya qabu especially galata guddaa narraa qabdi. Maaliif jiru kiyya na jijjiirte akkana biifsute kana godhe nama sanii murteessite ofirratti fudhatte jechuudha. Qaallitiin tuni ganna mana boarding Aqaaqii school galee jechuudha. Achi galee achi jiraadha naa kafaltii ammoo achi keessatti ka school itti baratu kunis prestigious school jette akka faranjiin jettutti ijoollee qabeenya qabuu fi ijoollee ministeerotatti barata. Dhiibban achirratti ani argee acuuccan anchi keessarratti taree maal seeta achitti guyyu torbaaniin maatiin isaanii ijoollee kana dhufee ilaala. Haadhaaf abbaan isaanii ofiroon isaanii warra qabeenya qabu. Ammoo nu gallee ani galee ana qofaa mitiin jirti ijoolleen birallee namni dhufee si ilaalu torbaan irraan hin jiru. Maaliif aadaa boarding saniitti weekendii Sunday manni nyaataan seenamu. Maaliif hundumaatiin isaa waan dhufuuf nyaata mana nyaata malee nyaata iskuulii qopheessu nyaatamu. Nu qooqa sa'a sanii nyaata san because school lunch yoo seente akka biraatti ilaalam ta'u sunniin ijoollee hiyyeessatti ijoollee maatiin qabne ijoollee orfaan jedhanii waan ilaalamuuf so we have to skip lunch nyaatu or dinner illee nyaatu jechuudha. Yoo saahiba gaarii qabaattee akkasii nyaachisan argite waliin nyaata. Yoo hin jiraanne akkasumatti odoma ganamarraa haga galgala gaduma laalta balbala gaafa sammeeta gaafa maatiin dhufu gaduma laalta warri kiyya naa dhufanii jettee nama tokkoon argitu. So beela saniin faa dabarsita. Akkasii sun dhiibbaa guddaa jechuu bararraa ganna shan akkasii baradhe akkasii dabarsi jechuu. Oda bubatani dale gava gusgi kawe gava tuski oda bubatani abba gava ngaroro gode gava himalam magaga yung gova jarsuma oda bubatani ala gava konko Dagava kongo modora ubatani sokoruga moji bari dalam lami gamne karamo bingirize karaula gala Gafa riyoon abbaa kiyya beekan warri kiyya obboleeyyan kun gaafa dhufanii na gaafatan waan tokko yookaan immoo sun dhiibbaa tokko jechuun sun sitti akka ilmoo tokko sitti dhaga'ama yoo ati hin hawwitaa akka dhufanii ijoolleen birallee maatii kee argan akka ati maatii qabdu akkasii beekan feeta ammoo namni bakka sammuu yoo siin jiraanne dhiibbaa guddaa qaba jechuudha hedduu nama dhaga'ama. Sun ture just one example jechuu boarding school keessatti kan dabarse. Jenure alamiko atira di daroge jenure utizanga balakamu nira gade mote gota gade mote kesa barankamu Mana barumsaa sana keessatti yaadatta ijoollee qabsaa'ota yeroo sana waliin turtan. Yaa ijoollee namni wal nu barsiise siin jiru namni nuti ana gara kiyya namni na hime siin jiru ammoo akka suutan turiinsa keessa jechuudha kan wanni arge intala ibsaa guutamaa billisee jechuudha tokko isiin amma baay'ee sillee galatoonfachuu fedha maaliif yoo san akka obboleetitti ufinna qabdee nama dhala amma akka taatiyyuu naan galu yeroo sanitti argite yoo maatiin keessin barsiisinne waan oromoo kan yoo baranne hin beektu bannoota qabdu so billiseen hedduu ufinna qabdii ture dormisitti na waamti na qabdee na laalti ruumisi naafte isii siree isii
bira nakete faana haasofsiisti injiraame just moral support injirani siin faan jirti gara biraan immoo caalaa lataa it's funny caalaa lataan I think he's a bully guy yosan elementary jedhanu grade 6 akkasi ijoolleen kutaa kenna sadarkaa kenna baay'ee sodaatini dhumarra caalaa lataa eenyu akka ta'e beeke but ittiin dubbannu namni ijoolleen isa dubbatu hin jiru he's a bully I think ijoollee hin tumaa hin sodaatanii so hin beeka amma caalaa kana siin argaa I think inni akkuma kiyyaa kana namni isa laalu hin jiru caalaa mucaabbaa caalaa jechuudha yaa namni isallee dubbisu hin jiru weekendii akkanuma daalachanneetumaan dhadhaabanna jechuun nu hunduu namni nu laalu hin jiru but haasaammoo isa wajjin hin qabnu but hin beeka argee dhumarrallee obboleeyyan kiyyas na himanii akka ilma ebalu akka ta'e na himu jechuudha hin arga innis daalachatee namni isa laalu hin jiru maaliin hin jiru I understand so kanniinuma jechuu ijoollee waliin turre hin jiranii yaa akka urjii Jila bajane akka urjii samiro jila bajane sidani ka kenya walabu mudane akka urjii samiro bajane kitani ka kenya walabu mudane Tole biiftuu hedduu galatoomii mee sababii abbeen kee waraana keessa tureen faamilii kee yookaan maatii kee irra rakkoon ga'aa ture jira hin yaadatta? yaa maal sababa guutamaa jechuun shiftaa jedhamee beekama jechuudha mootummaa duraanitiin sababa sanirraa akka ka'e dugugaa zarii isaa irra geessanii jiran an akka dhagayetti lafa dhaloota isallee hin dhayne biyya dhaloota isaa biyya arbaa guuguutii hin dhayne garuu akka dhagayetti maatii isaatirraa jechuu warra hafanirraa warra baqatanii finfinnee galan ijoollee lamatu jira ijoolleen obboleeyyan isaa tokko biyya jira tokko biyya alaa jira amma kanneen irraa fi nama birootirraallee akka dhagayetti maqaan guutamaa tasaayyuu dhayamoo maqaan guutaa sababa saniyyuu anuyyuu kan dhoysamee maqaa biraatiin akka waamamullee jechuu haasofnee jirra warri guutamaa kun roobaleen I think abbaan isaa nama qabeenya qabu biyya isaa keessatti lafa guddaa qabaa biyyi sun immoo jimaa fi bunaan beekamti arbaa guuguu jechuun so qabeenya guddaa qaban jimaa guddaa lafa guddaa jimaa qabanii buna gurguratanii akkasitti warra jiraatu maatiin isaa lafa guddaa jechuudha so sababa sanirraa akka ka'e obboleessi isaa guddaan Muhammad Roobalee jedhama sababa guutamaan bosona galuuf ta'u jechuudha ajjeesanii jedhan guyyaa 3 reef isaa gabaa arbaa guuguu biyya arbaa guuguu keessatti gabaa keessa gatamee akka namni tokko hin tuu'ne zarii shiftaa jedhamee irratti awaaji baasan jechuudha obboleeyyan isaa hedduu galaafatanii obboleettii isaa takka ilma baqattee ilma isaa takkitti wajjin haftetu jira jedhanii fagaattee bakka namni hin jiraannetti akka baadiyyaa keessa bakka dhoo isaanitti jiraatti isiitu hafe jedhan obboleettiin isaa so nama hedduutu sababa isaatiin baay'ee zariin isaa jeeqame jechuudha achirraa kan ka'e ijoolleen dargaggeessi lama kunis finfinneetti galanii finfinnee jiraataa turan jechuu maaliif jiraachuu hin dandeenye biyya keessa ati amaara wajjilleen mootummaa jiru hundaanuu rakkoo ture so obboleessi amma mucaan Sa'id jennu tokko hojii biyyatti finfinneetti hojii argatee ganna 17 jiraate achitti hojjetaa ture achitti illee maatii godhatee nama tajaajilaa ture guutamallee gaafa bosona deebu jechuu after charterii isatu bakka bu'ee nullee nu tajaajilaa ture inni sosoma akkasi dalagamuu 92 booda dubbiin jijjiiramee amma namni nu bebbeekee warri finfinnellee manuma kiraa galluu rakkoo ta'e ji'a 3 mana tokko yoo jiraanne ji'a 3 dhufu gara biraa galuu qabna maaliif
ndufti warri ndufteetini ngaafu mana sakattaati wayyaanin tuni in sakattaati maal jedhaan yaadda gaafa tokko warri ollaa tokko nu ba'e እናንተ ኦነግ ሳትሆኑ አቀሩም ለምንድን ነው እንደዚህ ሰዎች የሚመጡት እዚህ ቤት ነው እንጀዳን አኑ ዋን ያደዱ jechuudha so ganna tokko keessatti takka shagolee gallaa takka gullallee gallaa takka askoo gallaa takka bakka hedduu jijjiranne jechuudha jeequmsa marraa ka ka'e baza achirratti jiruun hammaatadha inni akkasuma hodoo dalagu nu jiraachisaa ture dhumarraa inni illee hin qabamee hin hidhamee gaafa duraa qabuuf dhufan hin dhokatee nullee bakka inni ga'een beeynu ani yaadda gaafa tokko boarding school dhufee school holiday dha manuma gana odoo ciisu ganama sama wayyaanin balbaluma kenna ol seentee warra qawwee qabatu nurra dhaabatu arge akka malee rifadhee seenanii balbala bedroom illee keessa gallaa bedroom illee seenanii bedroom ilaalanii omuun jiru gibbii keessa deddeemanii toilet ilaalanii omuun jiru jechuudha anama gaafa keessan beeke akka isaaf deeman beeke fiigeetiniin taaksii gusa shagolee gallaa shagolee irraa ka'ee bakka inni dalagu awwaliyaa private school isanii finance keessa dalagaa taaksii qabadhee fiigee an gaafa awwaliyaa bira dhaqu already achi jiran gaafa san achi ga'anii amma saahiba isaa tokko jira nama Eertiraati waliin dalaganii an imimmaan ungajisa Sa'id yetu no yallo jannaan inni illee dubbachuu hin dandeenye booyetumaan imimmaan marrajjigee cal'ise achi sanirraa ka'ee dhumarraa hin qabamee agawii hin hidhamee asiit hojiirraalleen ari'amee namni hojii kennuuf hin jiru bakki gallullee rakkoo ta'ee jechuudha even wanni nyaannu rakkoo ta'ee jechuudha gaafa school holiday ta'ee an 3 months deebi'uuf Finfinneetti aqaaqirraa ba'ee maallee hin jiru wanni nyaannu hin jiru gaafa beela oolluutu jira or gaafa guyyaa tokko nyaannutu jira jechuudha haala sanirratti innis dhumarraa fe'atee meeshaa isaa akkasuma dhiisee ijoollee lama qabaa ijoollee isaa akkasuma gatee gara baadiyyaa gara arbaa guguu deebi'e jechuudha because jiraachuu hin dandeenye hojii bakka meeqa yaalii hin jiru hidhaa booda so akkasii galee inni rakkoon irra ga'ee tokko jechuu maatii isaa kaafeerra achirraa anillee haalli hin jajjabaatee akka biyyaa ba'uuf namootiin biyya Austraaliyaa jiran wayillee hin jira ta'ee san naquun namu obbo Jibriil Obsee jedhanii galata guddaa hedduu qaba maaliif odoo inni na yaadatuu baatee isa qofaamii namoonni birallee jiranii Amaan Muhammad jedhanii Norway jira namoonni sunniin Jibriilin kun he was a regular in touch with me na bilbilaa xalallee na ergaa taree na gargaara so dhumarra haalli akka fokkisaa ta'e akka jabaataa ta'e humuu akka hin jirre waan arganiif akka ani gara Keeniyaa ba'u murtaa'e jechuudha namootiin biyya keessallee akka ani ba'uuf na gargaaran hin jiranii akka paaspoortii baasadhee arreenji godhanii waan hundaa hin jiran ammaaf maqaa dha'uu hin danda'u nama hedduu na gargaaree jira biyya keessatti so kanarratti murtaa'ee achi akka ba'u murtaa'ee gara Keeniyaa Naayiroobii dhufe jechuudha. Wega burumma ifni de mulata dukkanan tuban obsi alamigo obsi asabako filfilena wala regina bilisumma daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show gaafiif deebii biiftuu Guutamaa Hawaasii wajjin qabnu xumurre kutaa lammaffaan torba itti fufaa torban gaarii isiniif ta'u hagasitti garuu Facebook keenya like gochuun dagatina YouTube channel keenya subscribe nu godhaa gadaa bilisummaa.